Online baay'ee salphaate gaafii deebisuudhaan akkasuma gara doolaara 10 argachuu dandeessu jechuudha. Daqiiqaa tokko keessa yookaan sekundii 60 keessatti gaafii yoo deebtan doolaara 10 argachuu dandeessu yookaan immoo kooyinii 2000 isinii kenna jechuudha. Gaafii kana Ingiliffaan akkuma agartan asirratti ni deebiftu jechuudha. Haala kamiin akkasuma online kana eegaluudhaan itti fayyadamuudhaan irraa argachuu dandeessu isin agarsiisa. Namoonni baay'een irraa argatanii itti fayyadamaa jiru. Bilbila keessanii fi intarneeta qabaachuu qabdu. Daataa yookaan intarneetii qabaachuu bilbila keessan fayyadamtanii haala isin maallaqa irraa argachuu dandeessan isin agarsiisa jechuudha. Haala kamiin akkasin irraa argachuudhaaf akkasuma irraa itti baafattanuun isin agarsiisa. Viidiyoo guutuu isaa namoonni haaraa ta'an subscribe gochuudhaan viidiyoo kana akka namoota hedduu bira gahuuf like fi share godhaa isin jedha. Egaa haalli kamiin kan isin eegaluu dandeessan akkasuma Telegram irraa akkuma dhageessan namoonni baay'een hojii online hojjetanii akkasuma doolaara argataa jiru jechuudha. Karaa biraallee ammallee followers baay'ee argataa jiru. Karaa TikTokiitiin karaa Telegramaatiin followers baay'ee argataa jiru jechuudha. Irra social media yoo barbaadan yoo online game taphattanii maallaqa karaa baafatan abdan akkasiin giftii bitattan yookaan immoo online social media keessan account keessanii guddatu kan isin gargaaru baay'eetu jiru jechuudha. Kana isin agarsiisa video like tuqaasin jira. Awwala kan isin gochuu qabdan bilbilli online kana eegaluu afgaa awwala Telegram appii qabaachuu qabdu jechuudha. Telegram appii namni hin beekne hin jirtanu. Telegram application qabaachuu qabdu isin jira. Telegram keessa irra eegasintanii Telegram irraa haala kanaan channel kan ko ni jirani seentu jechuudha. Bakka waa barreessan gubbaarratti Hussein Official jettanii ni barreessitu. Channel kana join gochuudhaan keessanii seentu jechuudha. Channel Telegram kootiiti. Kanaaf channel kana namoonni hin beekne yoo jiraatan join godhaa isin jira. Hojii online kana karaa isin argachuu dandeessan invite godhaa akkasuma linkii yoo namaaf share gootan follow coin dabalataa argattanuu fi isinillee asirraan kanarraan seentu jechuudha. Bakka kanarra yeroo takkanii tuqxan linkii kanarra tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Linkii kanarra yeroo tuqxan haala itti gaafii deebisuudhaan coin yookaan doolaara 10 argachuu dandeessan daqiiqaa tokko keessatti waliin haa ilaallu jechuudha. Asirratti yeroo seentan gaafiin awwalaa kan isin gaafatu asirratti gaafii kana eegaluuf afaan Ingiliffaatiin kaisin deebiftan gaafii kana deebisuudhaaf start question jettu kana yeroo takkanii tuqxu awwala kana hunda keessaa kafeetan irra tuqxu garuu irraalee kana iddootu jiru kabarbaadan irra tuqxanii seenuu dandeessu jechuudha. Ni filattu kabarbaadan as keessatti kanuma barbaadan takka staarii aanee kaisin seentan star question jettu kudhan haala kanaan sekundee 60 keessatti gaafii 10 deebisuu qabdu jechuudha. Asirratti gaafii 10 sekundee 60 keessatti deebisuu qabdu hamma hin eegalle jechuudha. Asirratti hamma hin eegalle jechuudha. Gaafii 10 kana sekundee 60 keessatti yoo deeftanii fixxan coinii 2000 ni kenna. Coinii sana gara doolaaraatti jirachuudhaan argachuu dandeessu. Haala kamiin kaisin doolaara hanga argattan arguu dandeessanu yookaan coinii hanga taphattanii yookaan hanga deebiftanii argattan ijaan arguu dandeessanu jechuudha. Yookaan baafachuu dandeessan eega gaafii kana deebiftanii yoo deebiftanii argattan yookaan immoo yoo dhabdan gaafii kana coinii argachuu dandeessu. Haala kanaan sekundee lakkaa jechuudha. Gaafii kana eega deebisuu eegaltanii sekundeen kun lakkaa'eedhuma osoo isin deeftanii fixan sekundeen dhumuu danda'a. Garuu yoo argattan yoo deeftanii fixan akkasuma yookaan immoo yoo argattan jechuudha. Hundi keessanuu yoo haala kanaan kan yoo dhabdan diimaa isin agarsiisa yoo argattan garuu mallattoo akkasuma bulee isinii kaa'aa jechuudha. Amma fakkeenyaaf 600 argadhee congratulation waan isin agarsiisaa jennaan hunda sirriitti hin dubbifneanii irran nan si'adhe jechuudha. Viidiyoo akka hin dheeressineefanii kanaafuu amma congratulation jedha garuu kuma tokko argachuu dandeessu jechuudha. Gaafii hunda yoo deeftan guutuusaa argachuu dandeessu jechuudha. Gadi qaba. Akkasuma yoo argattan mallattoo magariisaa isin agarsiisaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti 600 argadhee okay congratulation isin jedha yoo guutuu argachuu dandeessu. Okay tuqaa gaafii isin dhabdan gaafii saniin irra deebisee isin gaachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu yoo deebiftanii fixxan haala kanaan doolaara isin argattan asirratti agarsiisaa jechuudha. Hamma doolaara hanga kana keessaa qaba ani doolaara kaniin kanaan duratti taphadhe jira jechuudha. Kanaan duratti kaniin taphadhe hedduu jira. Akkasuma namootallee kaniin share godhe jira linkiin jechuudha. Doolaara keessan asirratti argattu jechuudha. Coiniin akka bitaa jiru kana Kaarka mirgaa jiru kun doolaara kan isin taphatta deebiftanii argattanii jechuudha. Doolaara kana baafachuudhaan duratti kan isin gochuu qabdan maali doolaara 200 gahuu qabdu. Amma 200 caaleen jira. Isin garuu doolaara kana keessaa baafachuudhaaf asirratti bakka kanatti 200 ta'uu qaba doolaarii keessa withdraw gochuudhaaf. Kabraa karaalee isin ittiin baafachuu dandeessan yookaan immoo baay'ee argachuu dandeessan nama invite gochuudhaan jechuudha. Nama invite asirratti linkii isiniif kenna kan keessan qobaatti linkii asirraa copy gochuudhaan linkii keessan nama yoo invite gootan yookaan namaaf share gootan akkasuma doolaara baay'ee argachuu dandeessu yookaan immoo coinii baay'ee argachuu dandeessu jechuudha. Gaafii kana irra deebitanii deebisuu yoo barbaaddan asirratti continue answer ka jedhu tuquudhaan yeroo continue answer ka jettu kana tuqxan irra deebitanii gaafiilee sana keessaa filattanii deebisuudhaan ammallee doolaara argachuu dandeessu jechuudha. Doolaara yookaan immoo coinii argachuu dandeessu. Coinii sana filattanii gara duraatti isin jijjiiramumaan. Kanaaf asirratti haala kanaan kan isin yeroo as geessan doolaara keessan argattu yoo egaa deebii deebiftanii yookaan dhabdanii
as geessanii yookaan isin doolaaraa hanga argattan jechuudha. Keessaa asirratti continue answeriin irra deebitanii gaafisaa deebisuu barbaadanidha. Garuu kan harka mirgaa jiru withdraw money kan jiru kun maallaqa sana keessaa baafachuu barbaadanidha jechuudha. Withdraw money kan jiru kana yeroo gattuqxanu irra gattuqxanu haala kanaan akkaawuntii isin agarsiisaa jechuudha. Asirratti irra baay'een namaa akka isin dogoggoruu hin qabne viidiyoo tokko kan TikTok irratti waraabe irra baay'een keessanii dogoggortuu ni sardamtu jechuudha. Akkaawuntiilee asirraa qabaachuu qabdu maallaqa sana keessaa baafachuudhaaf. Akkaawuntii asirratti barraa'ee jiru tu bank kaardiidhaa fi tu the bitcoin wallet tu point billiidhaa fi PayPal akkaawuntii baankii akkaawuntiidhaa fi asirratti Western illee baankiidhuma. Akkaawuntiileen kun jahan kun ka online irraa maallaqatti baafattanidha. Akkaawuntii onlineidha. Akkaawuntii kana gaa Itoophiyaa keessa ka dalagu yoo 2 billion ta'e malee kanneen kaan garuu namoonni visa kaardii qabdan argachuu dandeessu. Bitcoin wallet akkaawuntii PayPal akkaawuntii inni qabdanu irraa baafachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu asirratti keessin gochuu qabdan gaa akkaawuntiilee kana qabaachuu qabdu jechuudha. Awwala maallaqa sana eega doolaara 200 geessanii doolaara 200 yeroo geessan akkaawuntii keessanii filattu ka qabdan yoo PayPal qabaatan PayPal master card qabaatan master card namoonni tokko dogoggoranii baankii akkaawuntii Itoophiyaa fi irra naqu jechuudha. Asirratti quraan baankii Itoophiyaatti keessa hin jiru. Asirratti bank card jechuun visa card yookaan master card akkaawuntiilee online irraa maallaqa itti baafattanidha. Bank transferiin qobaatti baankiin jira jechuudha. Karaa baankii akkasii dabarsu bank transfer kan jedhu kun baankii karaa isinii dabarsu asirraa fakkeenyaaf yeroo gattuqxanu jechuudha. Asirratti maal sin gaafata wantoota formeeshinii baay'ee sin gaafata jechuudha. Asirratti irraan gadee kaatee baankii itti dabarfachuudhaaf formeeshinii hedduu sin gaafata. Kanaafuu isin yoo kana qabaattan hundi keessanuu guuttachuu dandeessu. Garuu yoo lakkoofsa bilbilaa akka kaardii isinii guutuu yoo barbaadan point billion kan jette kaatu qudhaan illee asirraa yeroo tuqxanu lakkoofsa bilbilaa keessatti ka awwalaa kaarra dhaquudhaan gaa withdraw money yeroo gootanu bakka duwwaa lakkoofsa dhaquudhaan withdraw money yeroo gootan indagana guyyaa isinii qaba qaxaroo isinii qaba doolaara sana kan isin baafachuu dandeessan guyyaa hammanatti ta'ee ingiliffaan isinii baasaa jechuudha. Garuu an kan argade guyyaa 7 tura kan koo kan keessan garuu guyyaa hammanni turu laaluu dandeessu isin jedha. Guyyaa 7 keessa akkas bira goo yookaan akka isinii kaardii isinii guutuu yookaan immoo birrii sun akka akkaawuntii keessa irratti galu isin agarsiisu jechuudha. Kanaafuu asirratti dogoggoruu hin qabdan jechuudha. Doolaara 200 yoo geessan akka isin baafattan ammas baankii achirra jiru sana akkaawuntii isaa yoo qabaattanidha jechuudha. Kana yoo qabaattan akkasuma doolaara 200 yoo geessanii fi guyyaa 7 eeggachuu qabdu jechuudha. Gaafii 10 isin gaafata. Gaafii 10 deebisuu qabdu sekoonda 60 keessatti. Yoo dadhabdanii rakkoon qabu irra deebisanii bakka lammaa sanaan taphachuu dandeessu yookaan immoo deebisuu dandeessu isin jedha. Haala kanaan keessin hojii online kanarraa doolaara argachuu dandeessu. Haala kanatti fayyadamaati. Carraa keessan mokora namoonni baay'een online irraa maallaqa argataa jiru. Eegaluudhaaf liinkii asirraa argattu isin jedha. Liinkii kana irra tuquun eegalaa isin jedha. Chaanaalii keenya join gochuudhaan namoota hedduu bira akka goo share godhaa. Telegiraamii keenya Telegram chaanaalii keenya jira. Telegiraamii gruppii ni qaba. Gaafii qabdan Telegiraamii gruppii jatti na barreessuu dandeessu. Chaanaalii YouTube keenya subscribe gochuu viidiyoo kana akka namoota hedduu bira gahuuf laayikii fi sheerii godhaa.